Sirni awwaalchaa ulamaa'ii beekamaa Sheeka Sheekotaa Sheek Aadam Tuulaa har'a magaalaa Hararitti raawwatame. Ulamaa'iin beekamaan muftii Sheek Aadam Tuulaa umrii isaanii waggaa 110tti tilmaamamuun booda du'aan addunyaa tana irraa kan boqatan guyyaa kaleessaa ture. Namni akkaan beekamaa fi jaalatamaa hayyuu fi barsiisaa amantii Islaamaa kan turan Sheekni Sheekowwanii Sheek Aadam Tuulaa kibxata kaleessaa du'aan addunyaa tanarraa galanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa ganda Tuulaa jedhamutti naannawaa bara 1915tti kan dhalatan ulamaa'iin beekamaan kun barumsa amantaa Islaamaa ijoollummaarraa eegalee nama baratee guddateedha. Ergasii ulamaa'iin guddaan Sheek Aadam Tuulaa barsiisaa ulamaa'otaa, leenjisaa, ustaazotaa fi abbaa amantaa ta'uun miiliyoonota qoranii bobbaasanii jiru. Barumsa amantaa Islaamaan kumoota kan qaran abbaan amantaa barsiisuun beekaman kun barumsa toohidaatiin dhiirotaa fi dubartoota baay'ee qaranii jiraachuun ni beekama. Sheekota akka Sheek Abdullaahi Tuqoo Al-Oromii fa'arraa barumsa amantaa Islaamaa kan baratan Sheek Aadam Tuulaa hawaasa Oromoo addatti hordoftoota amantaa Islaamaa fi kaan biroottis nama akkaan beekamanii fi jaalatamoo ta'anidha. Baalee, Arsii, Iluu Abbaa Booraa fi Jimma deemuun sheekota barumsa amantaan fagaatan hedduu biratti ijoollummaan kan of qaran Sheek Aadam Tuulaa barumsa baratan barsiisuun ganna 60 dabarsaniiti jiru. Sheekni sheekotaa Sheek Aadam Tuulaa baha Oromiyaa Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Suqul keessatti barumsi amantaa Islaamaa hundee akka jabeeffatuuf majlisa barnootaa yuunivarsiitii Islaamaa kan maqaa majlisa Sheek Aadam Tuulaatiin moggaafame gadhaabanii jiru. Barattoonni amantaa Islaamaa baratan godinaalee Oromiyaa kan akka Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Arsii, Baalee, Wallaggaa fi Kaafaarraa dhufuun jiddugala kanatti baratan kuma hedduutti shalagamu. Sheek Aadam Tuulaa barattoota kana salaata subii irraa eegalee hanga asriitti yeroo salaataaf malee yeroo dheeraa barsiisuun dabarsaa akka ture seenaan isaa ni ibsa. Waggaatti barattoonni 1,500 hanga 2,000 gayan gosa barumsaa amantaa Islaamaa, hadiisa, fiqii, tawhidaa fi tafsiira biratti barataa turani. Ulamaa'onni akka Sheek Ahmad Watar, Sheek Usmaan, Sheek Aliyyii Fallaanaa, Sheek Muhammad Zabuurii fi ulamaa'onni biroo hedduun Sheek Aadam Tuulaa biratti barumsa amantaan warra qarameedha. Sheek Aadam Tuulaa barnoota amantaatiin alattis nama quuqama sabaa qabu, nama sabboonummaa guddaa qabu, dhimma ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti nama yaadaa fi waan danda'e hundaan gumaachaa turan akkasuma gorsaa turan ta'uu seenaan isaanii ragaa baha. Gaafa bara mootummoota dabranii keessa akka inni biyyarraa bahuuf dhiibbaan adda addaa diinaan irratti gaggeeffamaa turu, keessumaa gaafa bara mootummaa Dargii hidhaa fi reebicha dabalate dararaan adda addaa irra gahaa turu seenaa isaarraa hubachuun ni danda'ama. Xiinxalaan siyaasaa fi itti aanaan durataa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad fuula feesbuukii isaanii irratti akkana jechuun waa'ee Sheek Aadam Tuulaa barreessani. Biyyaaf malee biyyeef hin qabsoofne jecha hiikaa bal'aa qabu kana sheeka keenya guddaa Sheek Aadam Tuulaatu gaafa wal dhaba Somaalee fi Oromoo san furuuf tattaaffannu san ummanni lamaan atakaaroo daangaa dhiisanii biyya boru isaan lachuufuu taatu akka jaaran gorsuuf nuuf himani. Har'a hayyuu seenaa siyaasaa fi amantaa dhuka isii beekan dhabne bara Sheek Bakrii Saphaloo irraa kaasee hanga gadaa qeerrootti qabsoo ummata Oromoo suduudaan keessa turani. Namootan jireenya kiyya keessatti dhaggeeffadhee hin quufne keessa kan hangafaa turani. Har'a gara fuula Rabbii deemani. Rabbi warra jannataa haa godhu jechuun gadda itti dhagahame ibsate. Jawaar Muhammad. Dr. Muhammad Saalah dabalatee hanga sadarkaa idil addunyaatti ulamaa'onni fi namoonni bebbeekamoon garagaraa du'aan boqachuu hayyuu amantaa fi siyaasaa kana ilaalchisuun dhaamsa gaddaa dabarfataniiti jiru.
Sirni awwaalcha isaanii magaalaa Harar keessatti onkololeessa 19 bara 2022 roobii har'aan tanaa kan raawwatame yoo ta'u, sirna awwaalchaa kanarratti namoonni kumaatamni argamaniiti jiru. Daawwattoota keenya kabajamoo, qophii gabaabaan du'aan boqachuu fi seenaa Sheek Adam Tuulaa irratti qopheessine kana fakkaata. OMN maatii, firoottanii fi muslimtoota akkasuma ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa. Qophicha qopheessitee tan isin biraan geesse Anna'imaa Umari. Nagayaan tura.